Nagaa akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota YouTube chaanaalii koo akkuma na beektanii ani Dooktarii Caalan jedhama. Barnoota fayyaati jechuudha. YouTube chaanaalii kanarratti kan waliin barannu. Barnoonni fayyaa ani har'a irratti isin barsiisu waa'ee laguuti jechuudha. Wantoota laguu ji'aa hambisanii maal fa'aadha kan jedhuu fi akkasumas marsaan laguu yoo maal ta'edha kan mana yaalatti ilaalamuu qabnu yookiin immoo dubarri tokko ilaalamuu qabdu marsaan laguu ishii yoo maal ta'edha kan jedhu wantoota kana lamaan irratti waliin baranna jechuudha. Viidiyoo kiyya kanaan dura barnoota fayyaa irratti isiniif hojjedhe wantoota walqunnamtii saalaa dheeressanii irra turuuf nu gargaaranii akkasumas immoo waa'ee qoricha vaayigiraa fi miidhaa fi faayidaa walqunnamtii saalaa maali kan jedhu irratti isiniif hojjedheen jira. Yuutuubii kiyya gaditti seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Laguun ji'aan hafuun dubartoota dhiphisuu ni danda'a. Kunis shakkii gadaamessa keessatti naafee yookiin immoo daa'ima garaa koo keessatti uumamee kan jedhurraa ka'anii dubartoonni yeroo baay'ee dhiphachuu danda'u jechuudha. Yeroo marsaan laguu isaanii hafee yookiin immoo osoo walqunnamtii saalaa hin raawwatin yeroo marsaan laguu isaanii hafu maaltu ta'edhanii dhiphina adda addaa keessa dhiphachuu danda'u jechuudha. Wantoonni laguu ji'aa hambisuu danda'anii maal fa'aadha kan jedhu inni tokko wantoota qusannaa maatii ta'an qorichoota qusannaa maatiitiif ta'an fayyadamuudha. Qorichoota adda addaa mala qusannaa maatiidhaaf yookiin immoo ulfa wantoota ittisaniif dubarri tokko qoricha adda addaa fayyadamti yoo ta'e wantoonni sun marsaa laguu ishii jeequu danda'a jechuudha. Akkasumas marsaa laguu osoo ittiin dhufiin turuu danda'a yookiin immoo dursee dhufuus danda'a jechuudha. Inni kan biraa baay'achuu fi irrachuu hormoonii qaama keessatti argamaniiti. Yeroo hormooniin qaama ishii akka malee baay'ate yookiin hir'ate marsaa laguu ishii osoo ittiin dhufiin hafuu danda'a yookiin immoo ji'a isaa dabarsuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa akkuma beekamu ulfaa'uudha. Durbi tokko ulfooftee waggaa ta'e marsaa laguu ishii gonkumaa itti dhufuu hin danda'u. Kana biratti immoo wantoonni hambisan ijooni yookiin wantoonni akka marsaan laguu ittiin dhufne taasisan keessaa inni baay'ee ijooni qorichoota jechuudha. Qorichoota qusannaa maatiitiif fayyadamanidha jechuudha. Inni kan biraa furdina qaamaa garmalee qabaachuu. Dubarri tokko furdina qaamaatiin akka malee qabdi yoo ta'e marsaa laguu ishii osoo hin dhufiin turuu danda'a jechuudha. Ulfaatina qaamaa hir'achuu. Nyaata gahaa nyaachuu baattee yoo ulfaatinni qaamaa ishiitis akka malee gadi kan bu'u ta'e yoo kan dhukkuba adda addaatiin qabamtee jirtu ta'e walumaa galatti yoo hir'inni qaamaa ishii ulfaatinni qaamaa ishii akka malee gadi bu'a ta'e marsaan laguu ishii osoo hin dhufiin hafuu danda'a yookiin immoo yeroo isaa dabarsuu danda'a jechuudha. Sochii ga'umsa qaamaa cimaa hojjechuu dhiisuu yookiin immoo hojii humnaa olii gaafa hojjetu ta'e dubarri tokko sochii qaamaa akka malee gooti yeroo ta'e marsaan laguu ishii osoo ittiin dhufiin hafuu danda'a. Sochii gochuun garuu barbaachisaadha. Sochii yoo gochuu baatte dubarri tokko akka malee furdatte yoo ta'e sun immoo marsaan laguu ishii osoo hin dhufiin hafuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa dhiphina sammuu yeroo dheeraadhaaf yoo dubarri tokko dhiphina ni qabaatti ta'e marsaan laguu ishii osoo ittiin dhufiin hafuu danda'a. Qaamni hormaataa dubartootaa cufamuu yookiin immoo inni kun akkamittiin ilaalama yeroo jettanii qaamni wal hormaataa dubarri tokko akka malee furdachuudhaan kan ka'e qaamni wal hormaataa ishii qaamni saalaa ishii garmalee furdachuu yookiin immoo gadaamessa keessatti ishiin akka malee furdachuudhaan kan ka'e marsaan laguu sun ni jeeqama jechuudha dhufuudha fi kanaaf osoo hin dhufiin hafuu danda'a yookiin yeroo isaa dabarsuu danda'a jechuudha. Umuriin isaanii 45 ol dubarri umurii 45 ol ta'e yoo ta'e marsaan laguu ittiin dhufu jechuudha. Inni kan biraa harma hoosisuu. Dubarri tokko harma hoosisaa jirti yoo ta'e marsaan laguu osoo ittiin dhufiin hafuu danda'a. Qaamni hormaataa dubartii rakkoo uumamaa yoo qabaatedha. Uumamumaan rakkoo uumamaa jeenetiksii waan jedhamu san jechuudha. Sunis yoo jiraate rakkoon jeenetiksii ni jira yoo ta'e osoo ittiin dhufiin hafuu danda'a jechuudha. Gadaamessi opereeshinii yommuu ba'u yeroo dubarri tokko deessee yookiin da'uudhaaf opereeshinii taate yoo ta'e yeroo gadaamessi ishii opereeshinii ta'e
yeroo erga dubarri sun daa'ima deessee booda yeroo itti aanutti marsaa laguu ishii hafuu danda'a yookiin yeroo isaa dabarsuu danda'a. Dhiibbaa garaagaraa irraan geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo dubarri tokko marsaa laguu ishii jeeqamu yookiin marsaa laguu ishii yoo maal ta'edha immoo kan mana yaalaa dhattee ilaalamuu qabdu kan jedhu innaa waliin ilaallu laguun yoo walitti aansee guyyoota 60 oliif hin dhufiin hafe yookiin ni ulfoofte taa'uu waan garaagaraa ta'uu danda'a waan ta'eef dubarri kun yoo guyyoota 60 jechuun guyyoota 60 haga 90 gidduutti guyyoota 2 jechuudha osoo itti dhufiin hafe yoo ta'e dubarri kun mana yaalaa dhattee ilaalamuu danda'uu qabdi jechuudha. Laguun dhufee yoo guyyaa 7 ol yoo isinirra ture ta'e jechuudha. Yoo dubarri tokko marsaan laguu ishiitti dhufee yeroo itti marsaan laguu itti dhufutti guyyoota 7 walitti aansee ni dhiiga yoo ta'e baay'ee dhiigaa jira jechuudha. Kanaaf dubarri kun mana yaalaa dhattee ilaalamuu qabdi jechuudha. Kabiraa marsaa laguuf sa'aatii 2 keessatti moodeesii 2 ol barbaachisa yoo ta'e kunis baay'ee akka dhiiguu ibsa waan ta'eef mana yaalaa dhaqanii ilaalamuu danda'uu qabu jechuudha. Laguun dhufee erga deeme guyyoota 21 gaditti yoo deebi'ee dhufe yookiin daddafee kan dhufu yoo ta'e inni kun yeroo keessattuu qorichoota adda addaa qorichoota qusannaa maatii yookiin immoo ulfa ittisan dubarri tokko ni fayyadamti yoo ta'e suni guyyoota 21 gaditti akka dhufan taasisuu danda'u jechuudha. Walumaa galatti guyyaa 21 asitti deddeebi'ee dafee marsaa laguu itti dhufa yoo ta'e dubarri suni mana yaalaa dhattee ilaalamuu danda'uu qabdi jechuudha. Laguun dhufee erga deemee guyyoota 35 yoo tureetu kan deebi'u ta'e jechuudha. Dubara tokkotti guyyoota 28 yookiin 27 haga 30 kan itti dhufuu danda'u marsaan laguu ishii kan dhufuu danda'u. Garuu sanirra darbee guyyoota 35 ol fudhata yoo ta'e yookiin guyyoota 35 oliin deddeebi'ee dhufa yoo ta'e mana yaalaa dhattee ilaalamuu danda'uu qabdi jechuudha. Marsaan laguu tokko dhufee kan biraa haga dhufutti gidduutti yoo dhiigan yoo marsaan laguu itti dhufee dubara tokkotti dhufee ammas addaan citee osoo guyyoota 28 san hin gahiin marsaa laguu sun ta'e qaamni ishee akkasumatti ni dhiiga yoo ta'e bifa dhiigaatiin ni mul'ata yoo ta'e kun dhukkuba biraatiin waan ilaalamuufi yookiin immoo gadaamessa ishiis haa ta'u hanqaaquu ishiitirra rakkoo biraa waan jiruufi mana yaalaa dhattee ilaalamuu danda'uu qabdi jechuudha. Yeroo marsaan laguu itti dhufutti dhukkubbii humnaa olii fakkeenyaaf gubuufaa yeroo marsaan laguu itti dhufu ni guba yoo ta'e mana yaalaatti ilaalamuu danda'uu qabdi jechuudha. Barnoonni nuti har'a waliin baranne waa'uma marsaa laguu yookiin immoo marsaan laguu yoo sababoota maaliitiif hafuu danda'a marsaan laguu yoo maal ta'e immoo mana yaalaa dhaquu qabnaan jedhudha jechuudha. Gaaffii barnoota fayyaa irratti qabdan karaa koomentiitiin nuuf kennuu dandeessu. Akkasumas immoo yaada wantoota dhuunfaa keessanitti karaa keessatiin booksinu gootanii nutti himuu dandeessu jechuudha. Rakkoo keessan garaa keessatti irree isiniif waan fayyaadha wal qabatan keessattuu namoonni baay'een dubartoonni fa'aa waa'ee wal hormaataa yookiin immoo wal quunnamtii saalaa irratti dhukkuboota sanii wal qabatan yeroo baay'ee dubbachuuf ni qaaneffatu. Kuni qaanii tokko qabu karaa koomentiin ifatti gaafachuu danda'uu qabu. Koomentiinis gaafachuu baatan immoo karaa keessatiin dhufanii yoo gaaffii nu gaafatan bifa viidiyootiinis haa ta'u karaa keessattiinis deebisuu dandeenya jechuudha. Fayyaa ta'aa galatooma.